intala takka masjidatti wal barre. Masjidatti maallaqa sadaqaa tokko natti fiddee achumatti fuudhee argee qalbiin tiyya rifatte. Bareedinni isii waan ajaa'ibaati. Sanirraan hijaaba bareechitee uffattee faaya addunyaa taatee natti mul'atte. Eegasii intala tana faana dhawee eenyummaa sii qoradhe. Abbaan sii imaama masjidaati. Isiinis Qur'aana haffaztee qomaa qabdi. Barumsa akkaadaamiitis sadarkaa ol aanaa barachuutti jirti. Kanaafuu intaltee akkanaa nan dabriin je'ee isii dubbisuuf tattaaffii godhe. Yoo xiqqaate torbaan tokko hordofee kophaatti argadhe. Itti dhiyaadhee nagahee gaafadhe. Osoon haasawan dheereysin qalbiin tiyya si feetee jirti. Si wajjiin bultii jaaruun fedhaan je'een takka ijaan ifirra mil'attee na laaltee akka nama humaan dhagahinii ustee kutte. Ajaa'iba. Tanaan maal jettaan Fariyaa? Oofimee dubbii ajaa'ibaa himtaa. Garuu maaliif osoo inni dubbisuu akka nama dhagahinii ustee jalaa deemti? Tanaan na dhibee bar. Namni guyyaa takka isii dubbisee hin beekne tokkumaan si fuudhe yoo jedheen maal jetteerree? Inumaan intala gaariidha ta'u ustee biraa deemte. Silaa intala gaarii ta'uu baattee maal gooti? Yookiin arrabsu malti. Mee barreeffama isaatti hin deebi'a. Achi booda anis hordoffii siin dhiifne. Guyyaa hunda faana dhahuu eegale. Garuu carraa walitti nu fidu ni dhabame. Humaa karaa isii ittiin argadhee dubbisu dhabnaan intala saahiba sii takka argee itti ergadhe. Intalti tun itti dhiyaattee dubbifte. Namni kun fuudhaaf si barbaada. Maaliif deebisaa kan nuufii diddee jetteen? An eenyummaa isaatuun beeku akkamittiin naman beeyneef deebisaa kanaa kannaa jetteen. Hayyee amma eenyummaa isaa qorattee hubattee jettee gaafannaan hanga tokko qoradhee jira. Ammaa saara gaariin qorachuu qabaa jetteen. Akkasitti turtii baatii 3 booda karaatti walitti dhufnee dubbise. Daqiiqaa muraasanaaf kan si dubbisuun fedhaan je'een. Haala kanaan itti haasawee deebisaa nama gammachiiftu irraa argadhe. Haala kee qoradhee jira. Nama diin qabu akka taatees hubadhee jira. Duniyaa inshaa Allah dalagannee argan. Hangaan kolleejjii kana xumuruuf baatii 9 qofa naaf obsi. Gaafa kolleejjii xumure manguddoo ergachuu dandeessaa naan jette. Anis gammachuun if wallaalee itti maramuuf itti utaallaan na jalaa utaaltee achumatti narraa dhaabbadhu. San gaafa nikaa godhanneef kaayedhuu naan jette. Akkana intalti dubbiin galteef qaamni sii qaaliidha. Abbaan fedhe harkaan tuquun danda'e. Maasha Allah. Innillee gammachumaan dagame malee waa dilas nama hamaan fakkaatu. Ta'ullee of to'achuu danda'uu qaba itti fufme. Gammachuun tiyyata duraa daran taate. Sababaa gammachuu daangaa dabarteetiif waan rabbiin hin hayyamnetti if darbuu kiyyaaf ifitti qaanfadhee dhiifama naaf godhi. Gammachuutu if na dagachiiseen je'een telefoona sii irraa fuudhee adda yaane. Eega haala kanaan ahdii waliif seenne baatii 4ffaa keessa jirra. Yeroo hedduu telefoonaa wal dubbisna. Yeroon ani telefoona dhahuuf hunda daqiiquma waa xiqqoo na dubbistee nageetti naan jetti. Ani immoo osoo naaf tolee sa'aa dheeraa wajjin haasa'uu fedha. Amma dubbiin jabduun gama keessan na fidde as bira jirti. Dhihoo tana sababaa ani hin beekne tokkoof intalti tun natti mufatte. Yeroo hedduu itti deddeebi'ee telefoona narraa kaasuu didde. Isiin telefoona kaasuu dinnaan karaara dhaabbadhee eege. Isiinis gama kolleejii deemuuf osoo deemtuu wal afaan dhufne. Maaluma si godhe yaa aaddeetiyya? Maalumaan si balleeyse? Maaliif telefoonan kaafneen je'een? Isiin caluma jetti. Hin dubbattuusa? Yoon badii qabaadhe kana balleeysite ji'i naaf himiin je'een. Ammaas cal. Dubbuma maaltu na qabate? Akkumaan ta'uun dhabe. Hoggaan maqaasii yaamunuma awwaatti. Maal taate hoggaan ja'uun humaa takkalleen taanii naan jetti. Duba maaliif natti jijjiiramte jennaanis hin jijjiiramnee naan jette. Xiqqo turtee sa'aan barnootaa natti gahe jettee na biraa kutte. Dhaaphumee je'ee harkaan qabuuf itti hiixannaan akka qeeransa dallaneetti fuula guurtee kabajaa kee eegi naan jettee kutte. Tanaatu harkaana qaba. Waanumaan ta'uu wallaale. Yeroo garii iyyi na godha. Gaafa garii ammoo hedduu dallanee mana isaanii dhaqee dirqiin dubbisuu qalbiin na feeti. Mee akkamiin godhuu qaba? Haala kamiiniin intala tana araarfadha. Dhiifamaas gaafachuuf badumatiyyaa hin beeyne. Mee furmaataan na dhaqqabaa. Galatooma. Hayyee Fariyaa maal jettaan? Simbaanaa wara. Hin dubbattu? Fariyaa. Maal hin dubbattu? Ajaa'iba rabbiiti. Samaal taate? Homa. Dubbadhu gaa? Dhiiroo maali dubbiin akkanaa? Abul Kheer. Intalti dubbachuu didde akkam goona? Teetunis dubbii biraati. Kunoo intalti yoo nama jalaa dubbachuu didde waan akkanaattu nama dhagahama. Hedduu nama dallansiisa. Hubattee ammayyannoo isaa? Hubadhe. Duba tanaaf dubbachuu didde? Dhageeffattoonnis miira iyyataan kun keessa jiru haala gaariin akka hubatan fedheeti. Waan gaariidha.
akka hundattuu iyyataa kanaan maal jettame? Dhiirri hedduu amala dubartootaa kan hubachuu dadhabee bultii ofii diiga. Dubartiin beeyta akka dhiiraatii miti. Mee akkam jette? Hormooniin dubartii waanuma xiqqoon jijjiirama. Yeroo heediin itti dhufu jijjiirama hormooniitu amala dubartii jijjiira. Yeroo ulfaates jijjiirama hormooniitu jira. Walumaa galatti amalli dubartootaa jijjiirama hormooniitiin salphamatti jijjiirama. Osoo jennuu ati fayyaa baratte mokkam? Ogummaa fayyaatiin eebbifame. Garuu amma ogummaa san irratti hojjetaa hin jiru. Tole kun waan gaariidha. Gama ogummaa fayyaatiin barumsa hedduu nuuf qooduuf deemta jechuudha. Inshaallah hanga rabbiin na laaffisee waan danda'u numa godha. Gama iyyannootti yoo deebine iyyannoo isaa irratti yaada kennuun duratti intala tana dinqisiifachuu fedha. Intalti akkanaa intala du'aayii haadhaa fi abbaa haala gaariin argatte. Intala kabajaa ofii eeggatu ta'uu isii iyyataan kun haala gaariin nu hubachiise. Maashaa Allah. Dhalaan kabajaa fi eedu hoggayyuu qaalii taatee jiraatti. Abbaan fedhe itti dhihaatee harkaan isee tuquu hin danda'u. Ammaas rabbiin kabajaa tana dachaan isiif haa dabalu. Akkasi walumaa galatti waan hamtuu wahii isarratti argitee yookiin namarraa dhageessee jirti ta'a. Waa malee akkanumatti lafaa kaatee amala hin jijjiirattu. Ammoo dubartoonni hedduu amala akkanaa numa qaban. Dhiirri heddummoo waan kana hubatu. Dubartoonni yoo dallanan callisanii kophaa ofii hulaa cufatanii booyan. Hulaa cuftanii kophaa booyuun bu'aa maal qaba duba? Tan isin hubattan dubartoota qofatu beeka. Namni maaliif imimmaan buusa beektaa? Wanni imimmaan buusaniif waa hedduudha. Gaddaa fi gammachuufis namni ni booya. Akkasi gabaabinaan imimmaan mallattoo humna dhabuuti. Yoo namni humna qabu tokko booksiin si dhahe hedduu dallanta. Garuu humna isa ofirraa dhooftuun hin qabdu. Carraan ati qabdu imimmaan dhangalaasuu qofa. Yeroo gammachuutis gammachuun kee humnaa ol sitti tahee humna gammachuu san ittiin to'attu dhabdee imimmaan sirraa yaa'a. Kanaaf dubartoonni hedduu yoo mufatan callisuu filatan. Namarraa fagaatanii hulaa cufatanii booyan. Yoo san xiqqoo waa turraa gala. Tana iccitii dubartootaa baasutti jirta. Dubartoonni gariin sitti mufatuun oolan. Dhiifama naa godhaa san taatu. Garuu tun dhugaa jirtu. Hayyee iyyataa kanaan maal godhi jettaamme? Guyyaa muraasa haa kennuuf. Jidduun telefoona itti bilbilee haa yaalu. Yoo aariin irraa galte isiinuu ni kaasti. Yoo san badiin tiyya maali jedhee haa gaafatu.